Nuafe. Ililli sagal kana guys. Kolfa gammachuu sitti hin fakkaatin ka kolfaa jirru kan. Oromoon dhumuu kana waan gammachuu qabu si fakkaataa jedhee hajeen. Kolfa gammachuuti kolfa gammachuu kolfa haftaami kolfaarti makiin tumbar kolfa hiyyeessaa kolfaarti bar. Wallahi guyyaa lama guutuu wallahi bar madaa'eeti bira mudhiinti afaan jiruun qabu. Oromoo Suudii keessa jirtan isin argine rakkoon Ililli sagal kana haa faamilii maaluma taasisan nama jajjabeessaame. isin argine rakkoon qabu Oromaafu. Habibti takka wayillee akkana keessan na barreeffatti bar. Ana bira fida waadi dawaas jiraan. No waadi dawaas hin jenne eessa jette sila. Achi jiraan na barreessa maali eenyu jette kornanitu maali tayyate takka na barreessiti gubadhee galatoomi hin barbaannu natti hin barreessin jedhee. Kafna gootee bar. Maal jetti? Na biratti na ergaa na bira buusaa dhaqee fuudhaa eessa jirti na bira buusaa dhaqee fuudhaa jette. Way guutii taane. Kana booda wallahi billahi kunoo isiniin jedhaan abbaan barbaadan amana abbaan barbaadan dhiisaa masquulummaa ofii kiyyaan fudhadha kana waan kana jechuudha. Kiingi Kamaaliin mushawwara isaa goonee fi gaazii isaa goonee fi sa'a 3 ta'ee sa'a 5 ta'ee deemee akka inni nuu fuudhu yoo Kiingi Kamaalii tokkicha taateen alatti namuma tokkicha Saudi Arabiyaa keessaa nama nu'a. Inshaallah isheen areeda baasee jiraate. Ano boleettiin tiya sababa isaa biyya naa galte. Dhaggeessee gubbaan haati faatee nama kuma naa caalti. Allah view በጣም ሲጃል ነቲ ቶልታ ኢሬን ከ ሁነቲ ቶልታ ሲንጀቻ ጅራ ላይክ አረግሻለሁ እያለች ነው። አቢቢ አመዲ ኮ ጀለቲ ነረገዳ አሊስ ነብቸ ሰዋይ ሰነት ናሰይኒ ያቲ እነቲ ተላበር ሼካ ጉባን ሀቢብቲ አሲን ከረቲ ጥሉ ጎዴን አረብሴ ከራ ከሳቲ ዱበ ሀቢብቲ አሲን ዱበ ጥሉ ጎዴን አረብሴ ከራ ከሳቲ በጣም ወድሽ አንቺ አታውቂም እንጂ እኔ በጣም አደናቂ ነሽ። ገደና ፋርሳ ከራ ከሳቲ አሲን ዱብና ነቀማን ሸይጣን ወይ ሰለከፈ ወይ ትጥሉ ጎዴን አረብስ አሞ ሸጎባ ወላሂ ዱጋስ እንጀራና ወላሂ ወኒ ሸጎባ ተን ኦሮሞት ትንበኺኒ ማለ በሪኒ በር አኩም አማ ሀበሾኒ ወልፎገረኒ በር ግን namni no foggora rakkoon qabu laali namni keenya gisee inni waajee mana banati arrabsan no sanii miti beetta anamma fakkeenyaaf haati amma natti heeruminaan jedhame anittillee heerumullee no problem rakkoon qabu sii galee anamma maal gorsaan beetta akka nama jaaladhu tokkotti wallahi nan jaaladhaani maal gorsaani jechoota bada so much shibro dhiiramoo dubartii taate simbeeku gan galatoo jechoota bada afaan kan kee keessaa bahu san waan badaan dubbatin jedhin wan jechuun hin jiraa miti haati nama raggatu rakkoon qabu wantoota tokko jira yeroo tokko fayyadamu waan san bichaa dhiisi malee muliin kan keenaa ta'eera anaayyuu. Anaan gastii gubbaa baafattee si raggata anaan jedhani bardeen gadda gasti muku kiyya gubbaa bahee na raggatee geessee walitti araramnee bu'e. Aadi normaal moo. Family member naa ta'ana. Ana namni garaana nyaate wallahi maalaan dhugamaan garaana nyaate akkam. Maaliif garaas nyaate maal godhe? Akkasi kalee sarraa maal godhe Habibti? Gastii gubbaa taa'umoo. Gastii irraa kalee sarraa isaa fi bilaa akkasi gastii gubbaa taa'umoo waliin. Gastii egaa garaana nyaate na waan biraa waan teesseeti bar. Wallahi garaana nyaate.